Maal jette si? Fakkeenyaaf anuma fakkeenya fudhadhu ni bareeda haa jennu. Fakkeenya nam tokko ni bareeda. Fakkeenyaaf anuma fakkeenya fudhadhu fakkeenya si kaasaa jira. Ni bareeda haa jennu. Nama kana bareedina isaatiif jaalatte ta'a. Namni tokko immoo biraa fakkotaadha. Qabeenya mana qabaa yookaan konkolaataa qabaa mana jireenyaa jechuun waa hunda qaba. Isa kana keessa kan filatte. Jechuun namni kun immoo bareedaadha malee qabeenya hin qabu. Garuu nama kana immoo ni jaalatta. Qabeenya qabu malee ni jaalatta garuu. Si deebisaa koo egaa. Kana afaan martin si deebisaa. Okay. Tokkoffaarratti qabeenya qabu jee bareedaa saniif hin dabarsu. Qabeenya qaba jee fokkotaa sanitti hin dhaqu jechuudha. Sababni fokkotaa nan fayyadu. Qabeenya isaatiin nan fayyadu, fokkinni isaatiin nan fayyadu. Maaliif miskiina hudduu cittoo hagisa na bira dhaabbatu bareedu gartee. Qabeenya dalaganneef hinna qabeenyi fiixasaa ni kutaa ni dhufaa ni kutaa jechuudha. Waan san ta'eef miskiina bareedaa san harka qabadee kan ingisa wakii wajji deemullee jechuudha na biraa tolu jechuudha. Allaq san filadha. Gisee gabbaatelee si biraa bareedu jechuudha. Kana gisee kana gisee jedhe. Okay. Ati waa shamal. Saalfanne jechuudha. Ashaati yoo. Eegaa jaalala wanti. Saniifuu bareeduma sana waliin. Jechuun bareedaa kun asirratti butii jira bara afaan Oromoo isin galu. Bareedaan kun miskiina yoo gabbee aayilaandii waan akka qabatee akka sammaa kana amma sammaa kana raafadhee jira sammaa kana waan raafatu qabu. Bareedaa kun. Amma tujjaarri kun immoo iyyuu fokkotaadha malee qabeenya isaas akkasiinuma bakka hangaasii qaba qabeenya kun tujjaara. Makiinaa qabas jedhaara. Mana biiffee mana bakka diizaayin yoo hola beeknu haala bakka mana diizaayina ta'e qaba. Laal. Kan filattaa yoo amma fokkotaa kana fedhe qabeenya isaatii jecha waan akka qabeenya isaatiif na argate akkuma rakishatti na laalaa sababa qabeenya isaatii waan dhufe na sa'uuf. Saniifuu kabajaa siin qabu jedhu. Maaliif jennaan? jechuun amma bakka kabajaatti miti barreedha bakka kabajaan geenye malee bakka kabajaan geenyeen amma bakka kabajaan geenye akkasiin jedhe jiru hamtu kan filattaadha malee kabajaa uffatanii harmaa bareedaa kun iyyuu miskiin namni kabajaa qabne baay'ee miskiinaati tokko farqoo qabu inni dhiisa malee miskiin kana kabajaa hin qabne ayyee amma akkasiin jedhe miskiina bareedaa isin wayyamu tujjaara fokkotaa isin wayyaa. Bareeduma san gisee qabannee wajji deemu nurraa tolu namdillee nu wajji gisee wakii wajji gabbaatan jechuun kan barataa kan godhee si biraa bareedu. Haya. Bareedaa san filataa jiru. Ayi. Arifa. Maali gaaffii tamna gaafa gochuu deemtanii amtee ho'i. Ati waa tujjaara filattamoo tujjaara fokkotaa filattamoo miskiina bareedaa filatta. Miskiina sammuu qabu ta'a. Garuu miskiina. Warri Ameerikaa fi Kanaadaa jirtan warri qabeenya qabinaa ittiin nuti dhaaddan akkas akkasaartan jechuudha. Nuti miskiina alhamdulillah rabbi. Miskiina sammuu haa qabaatu garuu. Warri Ameerikaa warra makiinaa qabdanii fi warra mana qabdanillee fakkii isin jennee jirra jechuudha. Bakka nuti miskiina kana. Alhamdulillah rabbil alamin. Aboosi sadii waliin fuudhee seenaa galmeessaa waan amma akka Oromootti namni seenaa galmeessu deemaana. Namni akka Oromoo seenaa galmeessu deemaana jechuudha. Shamara kana sadii bakka takka fuudhee takka turraa fi afur. Akka beektan. Kanaduma jee. Immoo gaaree akkuma reefu isin jedhe laal firaasha kiyya raftan. Ikraamiidhaaf haasa'eef haasawaa muuza. Ikraame gaafa dhume. Ikraame akkana walii galee laal nama afurii fuudhaa mana tokko keessa firaasha afurtu jira namuu adda adda rafna walii galee siitaa ikraame. Silaafis adduma adda rafuu sawwayyaaree tuunnaa isatti aanatti tuunnaa isatti aanatti wallolurra kophaa nu keessee gizuma yeroo dalagaa qofa takka takkaan nu bira dhufuudha. Takka takka maal isin biraa godhane? Hai. Obsi siima ati siin baane waan siin jedhe firaasha afurtu mana keessa jiraa jette saa. Afuran irraa nuti afuran nuuni rafnaa jechuudha. Atis kophaa qabda shanaffaa. Akkasii mee?
Gizee dalagatti lafaa kaatee namoota akka takkaan si bira dhufaa jechuudha. Dhumate haa kun sirrii. Eessa gisee dalaga lafa kana namuu gabbaanee kara dalagaa yana alatti. Oorruun qottu. Oorru qottu. Yaa ooyiruu kun masraa ni jira miree masraa qottu. Jarri ni yaamee qoy. Nin dhufaa qoy qoy. Jala deemtaan. Ooyiruun qottu masraa qotaa miree masraa araba yoon biyyi gale immoo ooyiruu abbaa kiyyan qota. Maal qota waan qotantu jira ni biraa akaafaadhaan. Waan qotatu jira jedhan. Ani beeku. Wanni qotan hin jirtu lakki ooyiruu yoo jiraattu hojjaa siif ooyiruu finnaara okkoo qabu. Maal wanni silaa akaafaa qotantu maal? Isuma gaafadhu isin sinjee nuti alaafee rifaan keessa hin jiru. Isin qotaa isin waa qotu kan beetanii waa qotu kan. Nuti keessa hin jiru akkasii gariima. Isin naguma raftanii qaata miire. Waan waa qotanii akaafaa fuudhanii ooyiruu keessa dhaqanii dachifaa faa beeluu. Mazraa faana akaafaa kun mazraa arabaatiin akaafaa. Biyya yoo gallees kun jima abbaa kiyyaa faana akaafaa. Jimaan abbaa feetiin biraa sanfa beenu waan qotan malee nuti waan biraa qotan. Maal qottan jedhaa Eritiriyaa ammeesii? Nuti illee Haadee bituu ni gaafata. nuti illee Mana keessa waan qotatu jira.